gartee rabbiin namatti gaddise kanatti jihaada ba'uun baay'ee tokko barbaachisa. Lammaffaa irratti argama. Amma namni keenya innan siniin jedhe ummata kaafaraati walitti ba'anii seefiidhaan wal ciruu qofa se'uu mala jihaada. Laa kanaa miti. Inni sadarkaa sadaffaa irratti dhaqee argamaa. Sheexaanatti jihaada baatee sheexaan nafsii fi sheexaanni kun inna nafsa la'ammaaratun bissuu illaa maa rahima rabbii nafsii kanatu bakka adda addaatti nama waamti jedha rabbi. La'ammaara akka nama ajajji jedhee bara gara adda addaattis waamti. Mee misenjera seen feesbuuka dhaqi tiktooka seenime bakka kanaa dhaqime wanni silaa sooshaal miidiyaan karaan adda addaa bal'atee jira. Mee achi dhaqi waa akkana laale achi dhaqi akkana godhi namaan jetti. Inna nafsa la'ammaaratun bissuu nafsii kanatu waan hin malletti waan nama ooftuufoo illaa maa rahima rabbi yoo rabbiin ammallee garteedha rahmata godheef malee nafsiin kun karaa adda addaatti nama waamti. Ammas sheexaana kana qabuu danda'u sheexaan ammallee gartee isin gowwoomsa isin daga nu daguusaa mal nu gowwoomsuun mal karaa adda addaatti nu waamuusaatu mal. Lammaffaa irratti kan argamu jihaada keessaa wajihaadu sheexaanatti ammallee gartee jihaada ba'uun qabxii lammaffaa irratti argama. Wajihaadul kuffaar jedhaniin sadaffaadha kuno kaafiratti jihaada ba'u. Dura jihaada gaafa jedhamu nafsii keerraa jalqaba mataa keerra. Eegasii booda gara sheexaanaa tarkaanfattee futtee sheexaanni ammallee gartee dhadhaabu kana hundumaa bira dabartee kaatee eegasii booda gara kaafiraatti dabartaa jechuu qabxii sadaffaa. Hal adullukum alaa tijaaratin tunjiikum min adhaabin aliim tuuminuuna billaahi wal yawmil aakhir jedhe. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كرا ربي كيست جهاد قوتا بأموالكم أريك السني في ولبو كيسني اللي جد رب الإزان لبو في نفسي وفي كان قبنيس كيسا تاونم تجاهد قدانا لسنين جدا بك قدا جرتاني رب رت سناجة بيسو نواجة بيسو بك قدا لرب نواغو دوبت اللي رب نندبسين قويا كينيارا قويا ملكي قويا بريدا guyyaa riskii rabbi nu haa taasisu guyyaa keessa waan dhabne argannee baanullee rabbi nuuf haa taasisu ka yeroo dheeraa cannaqamee ka yeroo dheeraallee haajaa isaa himatee ka yeroo dheeraallee haajaa isaa rakkisu keessatti qabatee taa'ee yoo dingataa yanaa baate kan jedhee cannaqamu jiraachuun hin mala. Bismillaahi kan haajaa kan kee ba'uu didee kan ammallee garteedha hagammaa eegaa jirtu kan guyyaa irraa keessa sii deebi'u rabbi siif haa taasisu. Namni garii immoo namatti himatu kana imadhus jedhee yookaan sodaadhaaf of keessatti gadi qabee utuma rakkoo guddaa irra jiru utuma cannaqamu dhiiras haa ta'u utuma cannaqamuus kan of keessatti gadi qabee utuma yoo dingataa ajaan kiyya naa ba'e jedheetuma dhufee kanas jala taa'aa ooltu yookaan taa'aa oolu baay'ee isaatu jira yaa ijoollee keenya kan himannaan itti ulfaatee ka cannaqamu keessuma ofiitiin cannaqaa ta'u. Ka ganamaa galgalli isaa dukkanaa'ee itti jiru baay'ee isaatu jira. Kan ganamaa galgalli itti toluu dideetuma addaa'ee bakkuma dhaqu dhabeetuma rakkatu baay'ee isaatu jira dhiira irraa dubara irraas. Haajaa keessan kana rabbi isinii haa baasu. Rakkoo keessan rabbi isinii haa laalu. Walumaan rabbi nu haa milkeessu. Bakka yaanne rabbi nu haa ga'u. Haalii keenya biyyatti illee warri biyyaa baanee biyyan baa jirru kun haalii keenya nagaa rabbi nuuf haa godhu. Nus asitti nagaa rabbi nu haa godhu. Bismillaahi rakkoo fi rakkisaa isinitti jirtu. Warri mana madaamis warri baduu biyya arabaa keessa jirtanus rakkoo keessa rabbi isinii haa laalu. Guyyaan irraa guyyaa jumaatii keessa keessaniinis asirrattis du'aa jabeessaa ofiis kadhaa nuufis kadhaa ofis hin dagatinaa nus hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka jirtanitti immoo sodaa rabbii nama rabbi sodaataa jiraatullee rabbi nu haa taasisu. Abwaaba khayrii hundarraa nama waamullee rabbi nu haa godhu. Warra milkii rabbi nu haa taasisu. Saartuun maal jetti isaa? Harka molaayikiidha. Daraa sagaleen keessan isaanii qallaba. Sagaleen keessan isaanii nyaataa dhugaatiidha. Sagaleen keessan isaanii miidhagina. Sagaleen keessan isaanii jannata duniyaati. Adaraa bilbiltanii sagalee keessan dhageessisuu kana mamaanan sinitti dhaammata. Adaraan dhiisina. Bar yoo sagalee keessan dhageesse nyaatti. Yoo kana ta'e dhugdi. Itti mi'a yookaan ittuun mi'a yookaan itti hadhaatuma jiraatti jechuudha. Warri hiree rabbi isinii kennee haadha abbaa keessan qabaattanii argattanii rabbi isinii dhiise hin dagatinaa wallah. Yoo waan gootaniif dhabdanii mumkin ummanni keenya dalagaa irraa ba'eefaa hojii dhabeefaa mana intanaa jiraachuun isaan mala.
warri waan gootaniif dhabdan sagaluma keessan illee ittiin qusatina kanan isinii dhaama warri qabdan umrii isaanii rabbi isinii haa dheeressu warra du'e rabbi haa dhiisu haajaa saartummoo rabbi haa baasu aafiyaa si taammi godhee rabbi si haa gammachiisu yoo sin aafiyaa qabaatte haaliin siillee gammada bismillah aafiyaa keetti rabbi si haa deebisu rakkoo fi rakkisaa sirra jirullee rabbi sirraa haa kaasu warri akkasii kana jala dhukkubsattanii jalaa fi gubbaa jirtanillee dhukkuba qabda rabbi isinirraa haa kaasu aafiyaa keessan guutuu rabbi isinii haa godhu dhukkuba mallee fayyaa mallee gartee dhaarra boodan dhukkubsatiin jedhame san rabbi isinii haa kennu dhukkubni kan isin keessan jiraan fayyaa naqiyyi ta'e qulqulluu rabbi isin haa obaasu aafiyaa akkanaa kan dhugdan rabbi isinii haa godhu warri dhukkubni gagaataa isinitti jiraateetuma jannaqamtanii inuma kadhattanii haga ilaa har'aa isinirra jiru guyyaa har'aa sababa godheetuma rabbi isin keessaa haa baasuun isiniin jedha kana malees ummanni keenya rakkoon biraatis kan itti jijjiiruun dhabamu bismillah rabbi isinii haa laalu rabbi isin haa fayyisu aafiyaa keessan guutuu rabbi isinii haa godhu rabbi isiniin kasaarin sinaa milkeessu oliin sin adeemu aafiyaadhaan ol deema diinii duniyaadhaan milkaaha namni gariin monuma hojjeta barakaan qabu inni gariin monuma hojjeta bakka inni dhaquun beekamu bismillahi warri kanaan mokkoramtanis riskii bal'aa abboo bismillah xiqqoo hojjettanii ka guddaa argattan rabbi isinii haa godhu bar namni gariinuma hojjeta malee ganamaa galgala taa'aba malee yeroo laalumtuun jiru garuu umriin isaa kun biyya arabaa keessatti waggaa baay'ee lakkoofsise waa takkammoo hin jiru bismillah rabbi isinii haa rahmatu rabbi walitti isinii haa qabu sin jalaan facaasin aafiyaa keessan rabbi sin jalaan baazzarin qabeenyi keessan sin jalaan baazzaramin yeroo gabaabaatti milkaa'aa gala bakka guddaa gahaa nama madrasaa gadi dinaa godhu nama mallee garteedha waa guddaadhaan gad dhaabbate rabbi isin haa taasisu dabalataan immoo ustaaz Muhammad Faanis as keessa jiranii illaallee nu banne dhugaa rabbi dhiifama guddaan isiniin jedha ustaatiin jala kana jirtanis yoo jiraattan aga sagantaan cufuu ga'utti yoo ol baatanii du'aa gootanis gara keessan kennine ustaaz Muhammad amma maayikii banadhaati itti nu qofaa asuma irratti Allahumma salli isinirraa jedha. Diggitti banadhaa nama keessummeessaa ka maayikii dabarsa yoo saatiin hin geessinte. Hundi keessan baga rabbiin guyyaa caaltuu guyyaa kabajamaa guyyoota rabbiin uume keessaa guyyaa caaltuu ka rabbiin jaallatee filatee Muhammadii fi uummata nabi Muhammadiif kenne baga rabbiin ittiin isin ga'e. Maashaallah du'a irra jirtanitti fakkaata. Rabbiin kadhaan keenya walumaa rabbiin nu haa eegalu. Kadhaan keenya rabbiin isin raaqebalee nama galma ga'u rabbiin isin haa taasisu. Maaliif jennaan egaa guyyaan jummaadha guyyaa caaltuudha guyyaa kabajamtuudha. Guyyaa rabbiin jaallatee filatee uummata nabi Muhammadiif kenneedha. Maaliif kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar. ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم ويدعو إرجما ربي صلى الله عليه وسلم قويا جمعة كان كيسا ساعة كتجرتي ساعة كيسا تقربش مسلمات ربي إسا كنرد أبت ربي إسا كأتيه نفو ربين إسا صدق النوم ملجدا درجة قد لقبت يوني في كان اتفيد من تاني يوني في كربي كان كينيا كأنه تاني Dajjaa kana qabdi jechuudha. Kanaaf wanni nurraa barbaachisu guyyaa Jumaa kana keessatti lafaawwan hedduu barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa Jumaa kana keessatti wanni fi Rabbii kan kee kadhatte Rabbii kan kee araarama gaafatte Rabbii kan kee irraa tikfamiinsa wanni fi barbaadde rakkoo sirra jiruuf rakkoo yeroo hedduu si dhibaa ture yaada yeroo hedduu si dhibaa ture furmaata yeroo hedduu dhabaa turte
yeroo kana keessatti jajjabaachuutu barbaachisaadha guyyaa akka hadhaa kana fa'aa guyyaa akka jummaa kana fa'aa. Sababa kanaatti Rabbiin sa'a sana yeroo ni fi si buuse kan aafiyaa dhabdee jirtu, kan yaadni adda addaa sitti jiru, kan rakkinni adda addaa sitti jiru. Yeroo kana keessa jajjabaattee Rabbii kan kee kadhachuutu sirraa eegama jechuudha. Sa'a sana barbaadutu sirraa eegama jechuudha. Gaafa ni fi sa'a sana argattee rakkoo kan kee irraa najaa baataa yaada sanarraa furmaata argatta jechuudha. Kanaaf uummata keenya kan bakka kanatti Rabbiin walitti qabee jiru guyyaa kana keessatti jajjabaachuun hedduu sinirraa eegama na jajjabaatee argatu Rabbiin isin haa taasisu. Kadhaa kan keessan Rabbiin sirraa haqee balu. Guyyaa kana guyyaa furmaata kan keetii Rabbiin siif haa taasisu. Kan yaadni adda addaa sitti jiru guyyaa yaadni sun furmaata ajaa'ibaa, furmaata milkii, furmaata gammachuu Rabbiin siif haa taasisu. Kan dhibdeen sitti jiru guyyaa caafiyaa kan keetiidha Rabbiin siif haa taasisu. Kan rakkoon sitti jiru guyyaa furmaata kan keetii Rabbiin siif haa taasisu. Kan yaadni adda addaatti jiru nama Rabbiin yaada sana irraa fuudhe, nama Rabbiin furmaata barakaa fideef Rabbiin isin haa taasisu. Kanaaf inshaallahu ta'ala guyyaa kana keessatti Rabbii ofii kadhachuun, istighfaara gama Rabbii deebi'uun, salawaata nama irratti buusuu heddummeessuun waan hedduun irraa eegamu. Kanaaf jajjabaadhaa guyyaa kana keessatti Rabbii kan keessan kadhadhaa, taqarruba gama Rabbii kan keessaniif dhiyaadhaa. Waan sila Rabbiin namarraa jaallatu tokko dalaguu heddummeessaa, kalaama gaggaarii haa ta'u, jecha gaarii namaan jechuullee haa ta'u, yoonii fi waan dalaga dhaban khayrii irraa jechuudha. Kunilleen hedduu jaallatamaadha waan ittiin gama Rabbii dhiyaatan jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala hunda keessanuu kan Rabbiin bakka kanaa isin teessise khayrii addunyaati fi akhiraa Rabbiin sibiraa gada hakaa'u, Rabbiin sibira haa teessisu. Kan rakkoo adda addaa keessa jiru furmaata ajaa'ibaa Rabbiin siif haa fidu. Kan yaadni adda addaatti jiru gammachuu ajaa'ibaa Rabbiin siif haa fidu. Kanaaf inshaallahu ta'ala guyyaa hadhaa kana keessatti bakka kanaa taa'uun, waan khayrii akkanaa dhaggeeffachuun, waan khayrii akkanaa waliin dubbachuun hedduu waan jaallatamaadha. Waan hedduu Rabbii biratti sadarkaa guddaa qabu. Namni gariin bakka kanaa taa'uun hedduu kan itti ulfaatu ta'a. Silaamu bakki kun bakka namatti ulfaatu miti. Bakka kana taa'uun akka nama masgida keessa jiruuti yoonii fi masgida keessa kan hin jirre taate, kan masgida dhaquun si hin mijanne, kan biyyoota adda addaa keessa jiraattee masgida hin dhaqne, kan ifi jumaa hin salaanne jechuudha. Bakka kanaa teessee gurra kee bakka kanaa keessa gurra kan kee waan khayrii kan caqafachuun, waan khayrii kana dhaggeeffachuun hedduu jaallatamaadha. Maaliif yoonii fi masgida dhaquun sitti kan jabaatu ta'e, yoonii fi kan si hin mijanne ta'e, bakka kana taa'uun akka masgidaatti saabbattee, akka nama masgida keessa jiruutti niyyattee, akka nama masgida dhaqeetti niyyattee, yoonii fi bakka kana of qabdee waan khayrii kana dhageesse, wallahi khayrii hin dhabdu, khayrii numa argatta. Maaliif ittaqullaha mastata'tum, hamma dandeessanii Rabbii sodaadhaa, hamma dandeessanii na sodaadhaa jechuudha. Maaliif masgida dhaquu yoonii fi kan si hin mijanne ta'e, bakka kana akka masgidaatti jettee, akka nama jummaa dhaqee masgida saffee tokkoffaarra jiruutti niyyattee bakka kana yoonii fi of qabdee kan teessu taate, kan caqafattu taate, bakka adda addaa jiraatte, khayrii waan khayrii dhaggeeffachuudhaaf, waan khayrii caqafachuudhaaf, bakka khayriitti argamuudhaaf galata kan itti argattu ta'a jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala khayrii addunyaa fi akhiraa Rabbi walitti isiniif haa qabu. Jiruuf jireenya keessa Rabbiin isiniif haa tolchu. Yaada muraada kan keessa Rabbiin isiniif haa guutu. Kan jiruun biyya ormaatti jabaattee jirtullee jiruu gammachuutti Rabbiin haa jijjiiruu fi jiruu raaxaatti Rabbiin haa jijjiiruu fi kan aafiyaa dhabee jiru aafiyaa barakaa libaasan aafiyaa Rabbiin haa uwwisu. Kan yaadni adda addaatti jiru furmaata ajaa'ibaa Rabbiin haa kennuu fi kan gaddi adda addaatti jiru gammachuu ajaa'ibaa Rabbiin haa kennuu fi kanaaf inshaallahu ta'ala jajjabaadhaa. Nama galma ga'u Rabbiin isin haa taasisu. Nama yaada muraadni isaa guutame Rabbiin isin haa taasisu. Inshaallahu ta'ala
يروبل نان ولتديمنا على مشكلة نجرا وانت في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تنال إن شاء الله تعالى جتبات رب إسنا غرغارو بك خيري دا سننجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله رب سن راجع الله جزاكم الله خيرا ننبرا يزرات ما شاء الله كارو برجتا سالكوت سننجرا كانت آسون إن شاء الله كورس كبابا إسا يادا كيسا كبابا إرقابا لاف كيسا كابو إرقام هدوف كيسا تحمتو كابا ديسنيف فيوكين ياد ديزرا كأمسات إيفن أفدامك إن أداتنا كالافانا بوتان كابا جافتا لالان إسين كافتا يومنا نكتلا لمو فرسانتان بل أن نمو توان بالبلا سابرا زرونة فاكاتو نمو تمراسا مليجتو دا ميقو باجالة وري أغاجرا برجرا جدا لايك وكمل كتوان زلمو كان تاسسامي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إيوا أيجان صباحي كان جدا سبوتو كان جدا إيوا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الإسلام دينا ودولة والحمد لله الذي جعل القرآن طبيب الأبدان والبلدان ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله إلى كافة الورى وآله وصحبه أجمعين ما بعد وردفتوت نبي محمد عليه الصلاة والسلام وردفتوت أمنتا إسلام ما تدرين غورسكية ما تدري يا سكية أتنا موتا كنينكي سايسا كميجلا ati namoota kanneen keessaa isa kamii jedha namoota anamma kaasuudhaaf deemu kaasuudhaaf qophaa'e kana keessaa isa kami akkuma beekamu Allahan dhala ilma namaa kana hiree jira nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qoodama dhala namaa lafa kaa'ee jira hayyoonni islaamaatii fi hayyoonni gurguddaan addunyaa kanaa dhala ilma namaa kana hiranii yookiin qoodanii jiranii jechuudha Allahan dhala ilma namaa kana jalqaba suuraa Baqaraatti bakka sadiitti kaahee jira mu'mina kaafira munaafiqa Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasiidha akkasumas kitaabbiin adda addaas irratti barraa'ee kan irratti qophaa'ee kan jirudha anis qoodama muraasa isaa iddoowwan dhalli namaa kun itti qoodamu saniif qabadhee dhufee jira inshallah mee jalqaba irratti toora walalootiin haa dhageenyu nafaana bu'aarra deebi'uudhaan Gaafii ajaa'ibaa sin hundaa gaafadha. Hunduu deebii keessan mana gabbaafadha. Ilmi namaa kun iddoolee sadiitti qoodamaa hubadhu ilaali gaditti. Tokkoffaa isa gaafa rafe ofumaan dammaqu hirribarraa ka'ee yaada isaa kallaqu. Lammaffaa isa gaafa rafe namaan malee hin kaane namni kaasu malee manaa gadi hin baane. Sadaffaa isa gaafa rafe ofii fi namaanis bakka rafeen kaane ol kaaftu dhamaanis. Gama biraatiinis akkatti tarreessu qoodama namoota hayyoonni barreessu tokko isa ofiin beekee wanta isaa fakkaatu yoomumaa hojjatee irrattis jabaatu. Lammaffaa isa namaan malee homaa isaan galle homa tokko baree bahu alaan galle. Sadi isa ofii isaatis waa tokkoon hiikanne namni isaa mullee gam tokkoon hiixanne. Ammas akka jedhu kallattii biraatiin hundumaa qalbisi fudhadhu saraatiin tokko kan of beeke kan ofii beeke kan ofitti beeke hayyuu namaa jechuun kan hundumaa beeke. Kallattii biraanis gaafa nuuf qootanii hayyoonni bilchaatoon gorsa nuuf laatanii namni kun sadiitti qoodama kan kanarra hin jirre carraansaa dhabama dhageeffadhu tolchii gorsa si fayyadu sammuu sirraa cabe tolchee si fayyadu tokko nama biyya jiru biyyimarra jiru kanumaan fayyani akkanumaan turu isa carraan isaa jiraachuun dhumatu otoo homaan beekne gubatee dhumatu isa jiraatus homayyuun fayyanne gaafa lubbuun deessa homayyuun guddaan lama isa biyyaaf jiru hawaasni abdatu
dheerina umrii isaa hundumtuu kadhatu. Isa hawaasa isaa yookamuu boonsuu rakkoo lammii isaa hatantamaan goomsu. Abdii biyya isaa kan biyyaaf dubbatu akka tulluu diimtuu eessayyuu mul'atu. Isa lammii isaaf jiraatu yoo maraa yoo mujaraaf saaqu guddinaaleef karaa. Kan argaaf dhageettii hawaasa isaa ta'e, kan balaan hundumtuu isaan lafaa ka'e, kan lacha namootaa gungumaa dhalootaa yoo mulammii bocu akaakuu malootaa. Isa hundaa firaa abbaa hawaasichaa hayyuuf qaroo namaa kan ta'e jabichaa wiirtuu lammii maraa kan hundaafuu toluu diina lammii isaa geerareetiin qoluu gaaddisa namootaa guddisaa hawaasaa isa diinaaf ta'e yookamuu rasaasa. Isa diina lammii harka kennachiisu waa hundumaan tolee lammii abdachiisu kan jireenya isaa hundumtuu jaallatu yoomumaa filatee onni irra kaayyatu isa jiruun isaa biyyaaf biyyee tolu hanga lubbuun jiru seenaa michuu horu. Nama gaafa du'es hawaasa irraa du'u gaddaa fi rakkinni hundumatti bu'u qaawa sitti bu'ee isa sirraa kutu kan du'a isaa boodaan diinni sitti butu. Isa duuti isaa jirurra si miidhuu hayyuu gorsa isaan qalbii namaa jiidhuu kan lammaffaa kana qooda namaa irraa nuhoo kanneen keessaa kam keessa mee jirra. Sadi kan biyyatti jiru qoodni sadaffallee sirriitti hubadhu hundumtuu jaalallee. Kan biyya jiru jechuun nuuf galeeraa laata sirriitti hubadhu yookaa isa taata. Kan biyya jiru jechuun isa biyya diigu wanta bu'aan qabneen yoo hundumaa dhiigu isa sammuun qullaa beekaa of fakkeessu wanta irraan tolle yookamuu wareessu isa bakka hunda dhaabbatee gabba'ee kan balaa isaatiif hawaasni gatta'e. Hundaa of fakkeessu dirree duwwaatitti garuu kan moohamu iddoo taphaatitti isa waan hojjenne kan namaatiin kana ta'ee baasuudhaaf suuqa namaa uru kan kadhaa yookamuu uummata rakkisu tooftaa jijjiiratee kadhama bakkisu isa hanna qofaaf asiif achi jooru kadhaaf hanna qofaa yookamumaa mooru kan dafqa isaatiin jiraachuun jaalanne kan maqaattummaa yookamuu saalfanne kadhaan biyya cinquu hin quufne tasumaa carraan isaa ta'e kadhaa fi hannuma isa xiqqaaf guddaan hundumaa arrabsu. Waayirtu hojjetee diina isaa qallabsu isa biyya diigu asiif achi zooree wallaalaaf sobuma hundaa walii guuree. Hiraaf daba uumee hawaasa kuffisu uffata gabrummaa lammiitti uffisu. Kanneen keessaa kamii jennee of gaafannaa yookaan ofii bannee biyyas galaafannaa. Kanneen keessaa kamii jennee of gaafannaa yookaan ofii bannee biyyas galaafannaa jedha. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Dhalli namaa sadis kan biyya jiru, kan biyyaaf jiru, kan biyyatti jiru. Hiika bal'aa qaba. Dubbiin baratuu barsiisuu qofa miti. Dubbiin barreessisuu qofa miti. Dubbiin iyyuu iyyisiisuu, lallabuu, yayyabuu, dadhabuu qofa miti. Isini gala miti. An eenyudha jedhanii of argachuun deebii gaafisanii argachuu waan guddaadha. Mee gaggabaabsee yaadatti isinii kennaa. Carraa yoo jiraata ta'ee Karima keessummeessituu yookiin gaggeessituu yookiin hirtuu sagantaa sa'aatiin kiyyoon dhumanne mee ibsa gabaabaa tokko irraa kenneen inshallah nama natti aanutti carraa dabarsaa. Karima saankoo dhumate. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Numanne hanga dandeessan itti fufaanuuti dinagdeeffachuudhaaf qophiidha. Guyyaa hadhaa haga magriibaatti as oolla waan ta'eef namoonni jiraannan kan barbaannu gorsana siyaadha. Du'aadha waan ta'eef waan of hirkaa qabdu nuun qufatinaatti fufaan sinniidha baarakallahu fiikum. Ulfaadhaa dhoko ulfaadhaa. Dabariin ulfinnaa isinii haa kennamtu. Waancaan milkii rabbiirraa isinii haa kennamu isiniin ja'a. Ilmi alam hogganu isinirraa dhalatu isiniin ja'a. Yaa nama aqlii qabdu, yaa nama qalbii qabdu sirna dhageeffadhume. Ilmi namaa sadis kan biyya jiru, kan biyyaaf jiru, kan biyyatti jiru. Ani kami kana keessaa jennee hundi keenya keessattiif daawwan. Kan biyya jiru jechuun kan biyya marra jiru, kan carraan isaa jiraachuu qofa ta'e. Jiraatee of kan fayyan. Jiraatee lammii isaa kan fayyan, jiraatee maatii isaa, ollaa isaa, hawaasa naannoo isaa, amantaa isaa kan hin fayyan. Ebeluun jira, een jira, hin duune, een duune. Ebeltitti hin jirti, ee jirti, hin duune, een duune.
jiraachuun isaa maqaa isaa qofaan uffata qofaan kan mirkaneeffamu jechuudha. Namni tokko jiraatee ofiifis namaafis uumeefis yoo bu'aan uumne faayidaan qabaanne biyya jira jedhama. Inni kun nama tirfii asirra jiru jechuudha. Nama tirfii addunyaarra jiraatu jira. Tirfii hin beektanii miti. Jiraatus waa namaan godhu, du'us waa namaan godhu jechuudha. Nama tirfii rabbillee isan eeggan, namnillee isan eeggan, inni of hin eeggan, ollaan isan eeggan, biyyi isan eeggan, naannoon inni keessa dhalate isan eeggan jechuudha. Sini galami jiraachuu qofaan daataa warra jiruu keessatti kan herregamu kan lakkaa'amu jechuudha. Kan mootummaan biyya tokko ittiin galii argatu yookiin ittiin galii fudhatu. Baay'inni hawaasa kiyyaa amma nagaa, baay'inni hawaasa kiyyaa akkana jareedhee kan ittiin gabaasa galfatu qofa jechuudha. Kan jiraachuun isaa nyaachuu isaa qofaan dhuguu isaa bobba'uu galuu taa'uu ka'uu qofaan ibsamu yookiin ifoomfamu. Kan biyyaaf jiru jechuun ilma Allah gaditti hawaasni abdatu. Ilma Rabbii gaditti uummanni abdatu, lammiin abdatu. Ilma lammii isaa koorsu. Ilma amantaa isaa boonsu, amantaa isaa ol qabachiisu, hawaasa isaa mataa ol qabachiisu. Lammii isaa ijaaru, lammii isaa qindoomsu, lammii isaa tokkoomsu, lammii isaa ijaaru, lammii isaa walitti. Kan biyyaaf jiru jechuun kan rakkoo lammii isaa, kan rakkoo uummata isaa furuuf tattaaffatu. Isa baratee barnoota gahaa harkaa qabu, isa hojjetee dinagdee gahaa harkaa qabu, isa kaa'u garaa harkaa qabu, isa iyyuu jalatti guddatee, biikaa jalatti guddatee, mooraa barnootatti guddatee, gaaddisa jalatti guddatee, sammuu isaa bilcheeffate, sammuu isaa gabbifate, hayyummaan uummata isaa tajaajilu. Isa biyyaaf jiru jechuun kan isaa lubbuun jiru biyyi waliin dhabne. Kan otoo inni jiru hawaasni addaa waliin qoonne, kan otoo inni jiru hawaasni hin kufne, hin gabroomne. Kufaatii dinagdee, kufaatii barnootaa, kufaatii amantaa keessatti hin argamne. Nama lammii isaa boonsu, lammii isaa koorsu, lammii isaa ijaaru, kan isa biratti ollaan isaa waliin dhabne, firoottan isaa waliin dhabne, lammiin isaa waliin dhabne, biyyi kutaa kutatti lagatti naannootti. Kan otoo inni jiru hawaasni safuu amantaa isaa, safuu aadaa isaa, safuu biyya isaa, safuu naannoo isaa hin dhabne. Ilma biyyaaf jiru jechuun isaa kana. Nama biyyaaf jiru jechuun nama biyyi boonsu, nama maalummaa amantaa isaa addunyaaf ifoomsu, nama maalummaa biyya isaa addunyaatti ibsu, nama qarooma qabeenya dinagdee guddina lammiin isaa tokko qabu addunyaaf ifoomsuudha. Maalummaa amantaa isaa addunyaa barsiisu, qarooma quraana isaa addunyaaf ibsu. Kennaa biyya isaa, michuu biyya isaa, badhaasa biyya isaa addunyaaf ibsu yookiin ifoomsuudha. Kan biyyaaf jiru jechuudha. Barnootaan kan biyyaaf jiru, muuxannoon kan biyyaaf jiru, dinagdeen kan biyyaaf jiru, gootummaan kan biyyaaf jiru, arjummaan kan biyyaaf jiru. Kallattii hundaallaa gaditti kan hawaasa isaa abdatu, kan hawaasni isa duubaan hiriiru, kan hawaasni isa duubaan dhaabbatu, kan kallattii hawaasa itti guddisan beeku, kan hawaasa isaatti uummata isaatti ispoonsara ta'e, humna ta'e, sagalee ta'e. Kan if bira darbee maatii isaa fayyade, firoottan isaa fayyade, ollaa isaa fayyade, biyya isaa keessatti seenaa tokko dhaabe. Dhaloota kufaatiin irraa baraare, dhaloota dhufuuf seenaa taraare. Kan biyyaaf jiru jechuun kana. Kan biyyi bakka maraa akka baatii soomatti isa eegan, isa qabna kabii jedhaniin, isa nuu jira kabii jedhaniin, isaaf jirra hayyuu keenya, beekaa keenya, kabiyyi of duratti ilaaltu akka kallachaatti harka dhageetti uummataa kan ta'e. Kan biyyaaf jiru jechuun kana. Kan sadaffaa kan biyyatti jiru. Kan biyyatti jiru jechuun maal jechuudha? Kan biyyatti jiru jechuun nama hojjechuu dhiisee kadhatti bobba'u. Nama hojjechuu dhiisee hannatti bobba'u. Nama barachuu dhiisee barandarratti bobba'u. Baraxeessa bobba'u. Yeroo isaa TikTokiin gubu, yeroo isaa Facebookiin gubu, yeroo isaa YouTubein gubu, yeroo isaa qaaqaan oduudhaan kolfaan gubu. Kufaatiin uummata tokkoo, kufaatiin hawaasa tokkoo, kufaatii namoota isaati jedhama. Biyyi tokko kan kufuun hawaasaan. Hawaasni naannoon dhaloota barate, dhaloota dammaqaa, dhaloota kaayuun utubame, dhaloota misoomaan utubame, dhaloota dinagdeen utubame, dhaloota imaammotaan utubame, dhaloota safuun utubame, dhaloota amantaan utubame if keessaa hin qabne kallattii hundaan kufa. Kallattii hundaan gabrooma.
diinagdeen ni kufa, barnootaan ni kufa, hawaasummaan ni kufa, dippiloomaasiin ni kufa, kallattii hundaan caba. Hawaasni namoota hattuu of keessaa qabu, namoota gantuu of keessaa qabu, dhaloota baranne of keessaa qabu, dhaloota hojjetu of keessaa qabu, dhaloota misooma hin beekne, kaayuu hin beekne, ijaaruu hin beekne, facaasuu hin beekne, qotuu hin beekne, dhaabuu hin beekne, barreessuu hin beekne, dubbisuu hin beekne, barachuu hin beekne of keessaa qabu ni kufa ni caba. Dandamachuu hin danda'u. Kan biyyaaf jiru jechuun isa lammii isa addaan qoodu, kutaa kutatti, lagaan lagatti. Kan biyya jiru jechuun isa gumaan biyya galu, isa dubartii gudeedee salphinaan biyya galu, ita maqaa biyyaa nyaatu, ita maqaa naannoo tokko nyaatu, isa safuu biyya tokkoo nyaatu. Kan biyya jiru jechuun isa nama arrabsu, isa nama qeequuf tattaaffatu. Kanneen keessa nu kam keessatti argan. Isa biyya jiru jechuun nama homaa harkaa hin qabne, nama sammuu keessa barumsa hin qabne, nama keessa mallaqa hin qabne, nama abdii harkaa hin qabne, nama mul'atu harkaa hin qabne, nama kallattii harkaa hin qabne, nama wanni hundi isaa hojiitti ka'e baatanii isa gaafate, nama siyaasni jireenyaa, nama siyaasni guddinaa isa harkaa bade jechuudha. Siyaasa kadhaa qofa, siyaasa hannaa qofa, siyaasa kijibaa, siyaasa tooftaa, siyaasa qashtii fi qarsii malee siyaasni harkaa bade jechuudha. Kanneen keessa nu kam keessatti argamu. Biyya jirra moo biyyaaf jirra moo biyyatti jirra? Hundi keenya. Yoo biyya jiraanne maaltu barbaanneeti? Yoo biyyaaf jiraanne maal harkaa qabna? Maal harkaa qabna biyya keenya? Maa boottiree parsantaan bal'aan biyyaa? Maa kuferee dhaloonni har'a? Maa dhaloota baratan dhabne? Maa dhaloota hoogganan dhabne? Eenyutu nu keessaa hooggansaaf qopheessaa jira? Biyyaaf of qopheessaa jira? Seenaaf of qopheessaa jira? Eentumee kitaaba barreessuuf, dhaloota utubuuf, hawaasa ijoosuuf, tokkoomsuuf nu keessa qophaa'aa jira. Mee kaawwan barumsa keenya maalidha? Kaawwan barsiisummaa keenya maali? Inni barsiisuu inni baratu maalidha? Bari jaalannus jibbinus amantaan imaanaan nu bira gahe. Biyyi kun imaanaan nu bira gahe bara. Maal beeka harki keenya mi'a waa barreessuu danda'amu misee jaalalaa barreessuu danda'a. Warri kalee bar seenaa hojjate seenaa isaa daawwatan har'a garuu suuraa keenya daawwanna suuraa keenya wayita nyaannu wayita teennu wayita uffata hojii jijjiirannu suuraa keenya guddaa wannu hadha dorgomaa jiru suuraa. Zaatti keenyaa bu'aan qabu suuraa keenya faayidaa qaba kun gatii qaba. Miti dhaloonni biyyi kun harkatti hin kufin jedhee tattaafataa jiru. Dhaloonni ganaa dhufu sun harkaan kufin jedhee tattaafataa jiru. Har'a safuun amantaa nyaatamee jira. Safuun biyya keenya nyaatamee jira. Hadha inni jimma dhuguma jimma fakkaata. Inni baaleen dhuguma baalii fakkaata. Inni arsii dhuguma arsii fakkaata. Inni walla dhuguma walla fakkaata. Inni shawaa shawaa fakkaata. Kallis akkam ture amantaadhaan, kallis akkam ture aadaadhaan. Hadha Yahudaan amantaa keenyas aadaa keenyas nurra nyaataa jirti. Nasaaraan kaafirri kallattii adda addaatti nutti bahee waraabessi bineessi booyyee karkarru nutti gadi yaa'ee dhaloota keenya saamaa jira. Har'a parsantaan bal'aan qolla deebi'aa jira namni. Dhiira dubartiin addaa wallaalamaa jira. Namni waan dubbatu wallaalaa jira, waan haasa'u wallaalaa jira, akkata wallaalaa jira. Foloon fuula rabbii nama dhowwaa jira. Foloowersiin fuula rabbii nama dhowwaa jira. Oolmaan har'aa bultii borii nama dhowwaa jira. Miti dhaloonni biyyi kun abdatu. Miti dhaloota kaaniif waa lafa kaa'aa jiru nu keessa. Kanaaf ani eenyu jenneef haa gaafannu. Jiraachuu keenya qofatti gammaduun gatii miti. Nyaachuu keenya qofa gammaduun, dhugaatii keenya qofa gammaduun. Maaliin dorgomaa jirra? Maal dorgomsiisaa jirra? Maaliif biyyaaf jirra? Wanti biyyaaf jiraataniin uffataa miti ulfinna malee. Wanti biyyaaf jiraataniin kaaroo miti karoora malee. Wanti biyyaaf jiraataniin qaamaa miti qalbiidha malee. Wanti biyyaaf jiraattuun surree miti seera malee. Wanti biyyaaf jiraattuun hojjaa miti hojii keedha. Wanti biyyaaf jiraattuun rifeensaa miti sammuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa warra biyyaaf jiraatu rabbi nu haa godhu. Warri gataan jiru biyyiin kufin. Ana dabarsi biyya ijaarii jedhu addunyaa kanarraa dabaree jira. Nama rakka sadii rabbi kadhatu jira seenaa keessatti. Ana dabarsi biyya ijaarii. Yoo duuti kiyya biyya ijaarte na dabarsi biyya ijaarii. Yoo du'uun kiyya biyyaa furmaata qabaate ana ajjeesi yaa rabbi biyya na ijaarii. Allahu akbar. Har'a ijoollee waggaa 10tti dhaloota dhabaa jirra. Waggaa 20tti dhaloota dhabaa jirra. Gaqqabii ilaaleeti dubbiin bara dubbachiisu iyyuu miti bar dubbiin. Gaqqabii ilaalemee dhugaa rabbi. Inni hadhaa 300 ol ta'e keessa jira. Nama 300 ol ta'e keessa jira.
Namni 300 kun yoo kaawoo gaarii qabaate barnoota qabaate Itoophiyaa bira darbee addunyaan gahu 300 taane malee keessi 3 jechuudha. Keessi firii 3. 300 malee keessi firii 3 dhugaa dubbachuu. Namni 3 yoo kaawoo qabaate tarsiimuu gaarii qabaate barnoota gaarii qabaate waliigaltee qabaate marii marhabbaa qabaate waloo irratti waliin hojjete walooma qabaate qindooma qabaate addunyaan ni ga'a. 300 firii 3 hanqanne garuu keessi keenya jechuudha. Akkanuma kana miti hammaan keenya xiqqaadha. Yaadni keenya ilmaan keenya. Ani baradhee dubbadhe yoo inni foloo naa godhe kalas naga'eera bakka. Ga'umsi kiyya achuma jechuudha. Immoo namni ajaje namni afaarse dhumatee jira ga'umsi kiyya achi. Kanaaf biyyi kun akka nu qabu namni baay'een dagatee jira. Amantaan kun akka nu qabu baay'een dagatee jira. Waraabessi kallattii hunda nutti gadi yaa'ee jira. Bineensi nutti gadi ba'aa jira. Bineensi Nasaaraa, bineensi Yahudaa, bineensi Kaafiraa, bineensi Beenxee nutti gadi yaa'aa jira. Nuumaan jiru. Oromoo keenya saamanii, horii keenya saamanii, amantaa keenya saamanii, aadaa keenya saamanii jiran dhugaa dubbachuu jechuudha. Kanuma akkana miti. Kabajamaa ulfaadhaa, ulfinni isin haa dhaaluu, ulfinni isin haa laaluu, barakataa, barakeeffamaa, warra if bira darbee lammii jiraatu, hawaasa jiraatu, amantaaf jiraatu Rabbi nu haa taasisu, hunda keessa Rabbi haa guddisu, sammuun keessa mana kitaaba haa ta'u, qomti keessa madda imaanaa haa taatu, hireen gariin isinii haa baatu isiniin jedhaa, warra hiree qabu, warra firee qabu, warra siree qabu, warra mul'ata qabu, warra dubbata qabu, warra guddina qabu, warra furdina qabu Rabbi sana haa godhu isiniin jedhaa. Warra waa daraarsuu beeku, warra waa daa'imeessuu beeku, warra waa hojjetuu beeku, warra waa ejjetuu beeku, warra waa laaluu beeku, warra waa madaaluu beeku, warra waa soruu beeku, warra waa xiinxaluu beeku Rabbi sana haa godhu isiniin jedhaa. Har'a tolaa bor tolaa mirgaan tolaa bitaan tolaa dhabni keessatti argatatti gabrummaan bilisummatti bitaan mirgatti dhokataan mul'atatti isinii haa geeddaramu isiniin jedhaa. Fayyaan keessan faaya umriin keessan amaana isanan jedhaa. Naa jabaadha ijoollee koo. Jabaadha hiriyoota koo. Jireenyi biyya addunyaa gabaabaadhaa. Har'a jira malee boriin dhabamnaa. Seenaawii lafaa haa kaawwannu. Ashaaraa seenaa haa kaa'annu. Uffatuma dhiifnee akka hin duune. Qaamama keenyarraa akka hin duune. Suurama keenya bilbila keessatti ganne. Iskiriin tachii qofarraa akka hin duune isiniin jedhaa. Iskiriin tachii qofa daa'imandii qofarraa. Kanuma kanam giiftii qofarraa akka hin duune isiniin jedhaa. Amaanaa Rabbi ataraa Rabbi. Kanuma kanaa miti. Lafumaa fi manarraa akka hin duune isiniin jedhaa. Waa wayii lafaa kaa'annu. Dhaloonni dhufu sun haa yaadatu maaloo adaraa keessan. Dhaloonni dhufu sun haa yaadatu maaloo kolfa bichaa dhiifnee hin duunu kottaa. Wal arrabsuu qofa dhiifnee hin duunu kottaa. Guttaa wannu har'a qabnu maaliin guttaan diinagdeen misoomni har'a itti bobba'aa jiru wal arrabsuu qofa ta'ee jira. Wal nyaachuu qofa ta'ee jira. Wal dadhabuu qofa ta'ee jira. Wal falfaluu qofa ta'ee jira. Ibelumaa mul'atee biltittiimaa mul'attee teessoo jalaa guuru wal hamatu foo walii nyaachuu nama addaan kutu nama addaan ciruu qofa ta'ee jira maaloo. Maaloo kun misoomaa miti, maaloo kun diinagdee miti, kun ajjeesaa jira. Maaloo hadha dhamaatee qofa, dhaloonni keenya suusii qofa deebi'ee jira, araada qofa deebi'ee jira. Ijoolleen fiilmii qofatti, karambullaa qofatti harkaa deebitee, tiiktookii qofa deebi'ee jira yaa jara keenya. Addunyaan nurraa fayyadamaa jirti, sammuu keenyarraa birrii argachaa jirti, ija keenya galii argachaa jirti, harka keenya galii argachaa jirti. Inni ijaaraan kabiraatu itti boqotaa jira, hin facaafanna kabiraatu nurraa hamataa jira. Carraan keenya ifaajuu qofa, carraan keenya deemuu qofa, deemsi keenya galma qabu, carraan keenya ifaajuu qofa, ifaajaan keenya hara galfii qabu. Ajabaan Rabbi nu ajabeessu isiniin jedha. Gama kiyyaan asirratti gabaabsaa yeroo biraa qophii biraa qabannee walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtuu haadhotii ijaa, ulfaattotii ijaa, Kariimaa Samiira irraa harka fuudhin isaa harka baasaa turan. Obboleettiin Shariif sanillee Rabbi furmaatan isii haa dhaqqabu, furmaata waraa tarbii isii haa dhaqqabu. Duddubbisiif godhe isaa tartii gaarii saniin jedha.